Inta gaadhuwani jireenya kooti minni eloo bulawwan kiyya nageenya jaalala waaqa isinii hawaayatu akkam jirtu fayyaa nagaa keessaanii jirtu isiniin jedhaan fayyaa nagaa kooti galata waaqayyo baga jiraattanii isin akkam jirtu be naguma keessanii miti ara qilleensa isinitti ursaa jira dhiifamaa isiniin jedha xaafiin hingishaanii gudiinatti dhufee Wabcoota gaafa inni xaafii gingishuu dhufee isiniin jira. Gingishaan kun dheedaa jira kan inni kan biraa fuudha malee. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessa miti jirra galata waaqayyo nu nagaa fayyaa keenya baga jiraattan isinii. Baga har'a geessan isiniin jira hunda geessaniinu. Maaliifi nagumaa yeroo namni namaan jedhu qalbii fakkaatti. Nagaa ishee haadha kun immoo maal nagaa yookaan immoo maallatti hiiti nagaa jettee jecha wayiin jiraa miti obbo akkanan jedhamu jira. Maali beektu waaqayyoodha kan nagaa namaaf kenne fayyaa namaa kenne guyyaa kana sa'aatii kana nama ga'u jechuudha malee namni nagaa namaan kennu yookaan immoo biyyi lafaa nagaa namaan kennu yookaan immoo diidaan bitatanii nagaa waaqayyootu namaaf kenna baga jiraattan isiniin jedha har'a waan na aarsitanii turtanii miti sammuna kana isinirraa badeen ture torbeef hin deemu urga wal argine nan aaree bataa miti isinitti ta'an maaliif an aaree beektu waan isinitti aariifummaa isinittani mana aarsitanii kanaaf yuutuub irraa badee na aarsitanii tu dhiifama sinan gaafadha garuu isintu na aarse anullee dhiifama iyyuu sinan gaafadha waan isaa immoo isinittani ma gut ndaaqoon maana rakkiftii ati qaban kee qamadii nyaattee baala gee an keenya nyaachuuf yookiin maashiniin ndaaqoon maaliif isiniin jedhe beektu minaan qulqulleeffachaa jira wabcoon na gaafanii Inti gaadhuuni isinitti mul'atu la nadi de gingishaan naangishoo kee kan biraa fida haasaa addaan guutuufan malee maaliif isinitti aare beektu waan isinitti aare tokkotu jira qilleensis galaaraa dhiifama dammanni immoo waan hin aare yuutuub irraa badee fi yeroo baay'ee nama hin kabajju abbaa manaa hin kabajju oromoon nama kabaja safuun beektu dhaabbattee faabbuna buufti safuun beektu minaan jettan torbe sammata darbee wal daree mufotoo jennu yaaduma tabaaf jedhetan buna dura buufannee irra shinii lammata buufachuu irratti dhaabbadheetan buuse beekuma jechuudha. Buna dhaabattee buufti minaan hin faayettanii shireenniisee komentii baay'een hin jiru saasittiyyuu yeroon soorsaa firaankii godhadhee yaadu jechi isin jettan waan biraadha. Wanni isin jettan suni baay'ee nama antini jedha dhugaa dubbachuudhaaf hin qorra kanaaf hin dadde bakka kanumaaf hin badee waan biraaf silitti fakkaatin daataa guuttadhee nan qaba maabiraatti silkii kaa nan qaba garuu jecha isin jettantu yoo namni biraankii nama gochuudhaaf yaadee isiniin fataa godhe yookaan akka isin laaltanitti bohaartan jedhee yoon yaade jedhu abbaa manaa keen kabajju oromoon safuu beeka haati intala oromoo miti abbaa manaa keen kabaji jettu abbaa manaa maaliif hin kabajne ani ko biraankiidhaaf malee ammayyuu na of galchaa qilleensa galaa jira roobuu barbaade qilleensa haara ani soorsaa kabajuu dadhabee miti yookaan immoo oromoon akka nama kabaju oromoon akka abbaa manaa ofii kabaju nan beeka kanas wallaalee miti biraankiin immoo dirqama nama aarsitee yookaan bochiftee yookaan bakka akka abbichi sirriitti aaru gootee irratti argamuudha malee biraankechuun isin jedheeti man kaameraa kaa'ee agarsiisee wajjin hasaare asii fidee achii fidee waan adda addaa dubbadhee akka inni aare isinitti bu'aartan yaadni kan koo malee inni aaruun beektu malee soorsaa hin aaruun nuti waan barbaade ta'e soorsaan hin aaru argaa jirtu soorsaa kabajuu wallaalee miti biraankiin kana caala nama naasisee nama aarsee waan baay'atu jira kanas hojjechuu wallaalee tan miti. Maaliif beektu ituun sammuu koo keessa jiru hojjedhee kana caala natti aartu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kana caala natti aartu kana caala na arrabsitu bakka kanaa mannaa jedheetan sinis tasgabbaa aaree guyyaa muraasaaf sinirraa zim jedhee kabaja wallaalee miti nan kabaja soorsaa. Maaliif sintuu achi jira malee isa wajjin jiraadha ani iddoo oolanirra iddoo bulantu caalaa jedha oromoo yeroo ammaa kun soorsaa wajjinan bula malee isin faana achi hin bulu. Isin akka obboleewwan kiyyaattiin halaalumaan akka obboleewwaniitii wal kabajnee wajjin jiraachuu yookaan
walumaa wajjin wal buhaarsuudha jechuudhaaf malee waan biraatti miti waan inni yuutuubitti argadhee isa arrabsee maal jedhee isinirras bu'aa wayiinti jedhuus miti dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e wanni yuutuubii kana na jalqabsiise duraanii nan hordofa yuutuubii namoota baay'ee jechuudha nan achi jiru ammayyuu nan laala garuu iddoo akkasitti namatu du'ee iddoo akkasitti namatu saamamee iddoo hin beektu hundumti keessanuu iddoo akkasitti immoo kanatu kana ta'e jireenyi immoo akkana ta'e jedhu tokko warri keenyaati isaan kun warri afaan amaariffaan hojjetan immoo dhirsa irratti niitiin otoo dhirsa biraa wajjin ciifnuu qabne dhirsi otoo dubartii biraa wajjin ciifnuu qabne ijoolleen iddoo kanatti otoo du'anii otoo ajjeefamanii otoo maal taatanii jedhanii viidiyoo maxxansu namoonni baay'een warri hin beektu sin caalaa hin beeku argaa ooltu waan ta'eef warra amaariffaan hojjetanis isa kara kanaa dhiisee maaliif ani manuma koo keessatti isaanii nama sammuun isaanii amma maaliif dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha dhugaa waaqayyo garaan koo keessa baay'ee qulqulluudha garuu afaan inni nan dubbadha ani namaaf jedhee dhugaa waaqayyo hin jiru zum jedhee akkasuma waaqayyoon waamu maaliif nan aaran nan achi jiru siniin jedhe nan laala yuutuubii gaafa laala raawwadhu asitti ebeluutu du'ee achitti ebeluutu qalamee obboleettii jalaa mucaa akkana godhee niitii fi dhirsa akkana wal godhan minaamin akkana waan akkanaa jira baay'ee natti dhaga'ama bakka laalee sammuu namaa maalitti boqota bakka Itoophiyaatti yoo deebi'u maalumatti boqotu maaltu nagaan jira jedhee baay'ee natti dhaga'amaa ture maarka ta'e hin beeku baay'ee naaraa ture isa kanarraa bilisa sin gochuu yookaan isa kana ilaala viidiyoo isa kan namaa kana ilaala xiqqoo shimmoo daqiiqaa xiqqoof kan koo yoo dhuftanii ilaalta sammuun keessanii buhaaraa nagaa argattu laata deem malee soorsaa kabajuu wallaalee miti abbaa manaa maal akka ta'e warri heerumtanii jirtan isiniif hungala warri ganaa heerumtan immoo yaa abbaan manaa maal akka ta'e haadha manaa abbaa manaa santu beeka abbaan manaa isaa akka dhufu abbaan manaa maal akka ta'e abbaa manaaf waaqayyoo maaliif akka walitti fide abbaa manaaf haadha manaa waaqayyoo akkamitti akka walitti fide abbaa manaa fi haadha manaa sanaa fi waaqayyoo bichaaf beeka isaa uume sanatu jechuudha ana daka sanaan fide inni biyyi isaasii akkamitti akka walitti fide waaqayyootu beeka tokko jira namni kamiyyuu immoo yaa ollaatti kan heerumanii numa jiru garuu ta'us waaqayyoodhaan gaa'ela namaa kennu waaqayyoodhaan mana namaaf kennu waan hundumaa keessattuu kan hafuura keenya hafuura nu keessa kaa'e kana akka ol baafannee gaddeeffannoo hangoon illee waaqayyoodha malee wanti nuun ofii goone tokko illee hin jiru yaadni nuun qabnu garuu yaada biraa haasaan nu taasifnu garuu yaada biraa waaqayyoo akkam godhee akkamitti akkana godhee isaa fidee ishiin eessaa achi dhuftee innoo eessaa ishiin akkamitti mana kana ijaarratte waggaa ammattii kanaa hojjettee anoo bara akkamiin ta'a akkuma ishiin amanattee waaqayyoo ishii amanattee milkoofteenis nan milkaa nan hojjetadha yeroo dhiyootti galeen ijaarradha galeen lafa bitadha jettanii sammuu keessan keessa waan akkanaa jiran si'a malee abbaa manaa keenya kabajuu ati Oromoo miti intala Oromoo miti abbaa manaa ofii ijuu warqii gurra ofiitti rarraafatanii deeman jechuudha yookaan immoo uffannaa uffatanii deeman jechuudha abbaa manaa ofii jechuudha soorsaa baay'een jaalladha hin beektan isin garuu ani isin taphachiisu indoo biraangii danda'een godhun yoo natti meettani argaa jirtu yookaan nan kolfaa yookaan nan cini waan tokkoon jedha nan kolfaa hin danda'u biraankiin akkana ina gartaartu namoota baay'ee fayyoonfaa akkamitti akka hojjetaa jiran mee keenya Oromoo dhiisaati warra kaan akkamitti akka hojjetaa jiran argaa jirtu ama baay'ee dubbachuun barbaadu amma garuu amma kana isiniin jedhu keessa waan isin aarseef isiniin dhiifama isiniin jedha soorsaa immoo ani baay'een jaalladha baay'een kabaja isatu jiraaf lafa kana jira malee kiristoosii gaditti wanni nasii qabu tokko illee hin jiru wanatti miiyyattan waaqayyoodhaa gaditti isatu jiraafan dachee kanarra yookaan biyya kana jiraadhaa jiraan maaliif waan inni jiru biyya kana hin beeku eenyuun namummaa namaa hin beeku waaqayyo na gargaaree jennaan waaqayyo mana naa godhee jennaan isa wajjin jiraachaa jira nagaatti iddoo kana malee nan kabaja soorsaa baay'een kabaja waan isin natti aartaniif dhiifama isin gaafadha kanumadha isiniin dhiifaman gaafadha soorsaa kabajuu jaallachuu wallaalee miti baay'een kabaja baay'een jaalladha soorsaa jechuun lubbuu koo kana yoo isiniin jedhee tarii borimmoo waan biraa jechuu dandeessu yaada keessaniin immoo waan biraa barreessuu dandeessu beekamtanii soorsaa baay'een jaalladha ofii koo caala soorsaa nan jaalladha garuu akkuma isinitti viidiyoo sanarratti takkar jedhee hojjechuu yaada malee isa yeroo kaameraa keessaa boommoo dhiifama nan gaafadha nagaa wajjin hin haasofnu akkana miti soorsaa akkana
kameraa dhaafanii jara taphachiisee siinsi aarsuufanii jedhee iftoomina godhaan malee kabajuu wallaalli isa wajjinan bula malee sin faanaan bulu sinii galee mukti antini tokko iyyuu gaaddisa ta'e nama marara kanaaf anaaf soorsan gaaddisa kootidha dhirsa kootidha waaqayyo dimeessaa naaf haa dheeressu haati koof inni akka ana dura waa ta'an hin barbaadon yoomiyyuu isin biratti dubbachuu kootu hin taane kana kun yaada kooti yaadan karooraan duraan qabudha baay'een isaan jaalladha baay'een isaan kabaja soorsaa waan inni naaf hin ta'in hin jiru akka dhirsaatti utuu hin taane akka haadhaatti na jiraachisa malee soorsaan akka dhirsaatti na jiraachisu na ifatee san fidii kana godhi jedhee sun taane akka haadhaatti akka haatiin na gabaadhattu daa'imni waa harka eeggattu yoo diida dhaqee waa naa bitee galu malee akka daa'imaa waan daddanaa na gadee harkatti naa fuudhee galu malee harka waan ittiin galu mana keessoo jaallatan hin jibbitan bishaan balbala koo duraan gadi ba'ee waraabeen beeku sumannaa waraaba dhugaa isiniin jedha ergas gallee biyaasi jaalama dabarree irra iyyuu durallee ka gibbii keessa jira dura sisuma waraaba ta'uu sanuuna waraaba isa alnaan mujaarkaan ishuma daqiiqa mammattii kana baatamee ol dhuftu ati waraabdu naan jedhe ofiisaa naa waraaba kanaaf soorsaa baay'een jaalladha waan natti hartaniif dhiifama naa godha nan kabaja nan jaalladha isinis nan jaalladha nan arrabsiinaa kominti badaa natti hin barreessiinaa dhugaa dubbachuu baay'een jaalladhaan baay'een kabaja garuu kanan jedhu hin beeksisu silkii irratti ba'ee yookaan viidiyoo hunduratti ba'ee maalishoo koo minxishee koo isa jedhanii akka tokko ta'an sana hin jiraa miti kennaa koo miti waan akkanaa badaa isa keeyyan qabu isin jechuufani yoo isin aarsee dhiifama isin hin jira yookaan achi immoo nageenya waaqayyo isin faana haa turu nagaan tura minaan kiyya qulleeffadheen gara of cookoo deemaanii iji nagaa walluu argu.